Beetun taane borituun ka'ee kufee Oromoon ollaan kaaftu waan ta'eedhaaf. Maaliif kaleessa muuma godhe nyaatee hadda immoo nutti dhufe jetti. Kanaafuu birriin kan koo naaf kennamuu dhiisetu hin taane yoo barbaade hadee buufaasaniif. Sigalee as gaafa sanas akkaawuntiin isaa kennamu jennaan lakki akkaawuntii isaan kenninaati. Akkaawuntii biraarra guuramuu jettan. Sini galee. Okay. Aye gafi bareda nafi adi koi asli koi sinja ibsa koi do asli ndai ne do na sinja ibsa koi ibsa ono asli mijana kana jeda koi kana ol dubatani asli mijana kana jeda dolara sirratti arma maqalo te kan inni jada qarshi Ethiopia kuma 45 qofata asli dewi kan sirra barba sai kanan barbadanis kuma 45 kuma dhibbata miti because accounting bank irratti gale kiyamiti ka irratti ergame anamiti ka kadhatameef anamiti sigale miti ani warra erge sitti himara birrin sani otta ummala sani gatta ummala dagay warri kun immoo hin ergine yoo taate sigale miti nama lubbuun jiru eenyu fiduu danda'u ijoollee asirratti namni hundi beeku ijoollee yeroo hunda nama gargaarani sigalemi miidhadduun $200 ergiteef risiitii amma inni ergee kun 300 mucaan kun 150 ergeef risiitii irraa fuudhee isin erguu danda'a fedhu birrii takka haa ta'u ijoollee sadiin kana risiitii sadiin kana yeroo barbaadanitti itti barreessa irraa fuudhee tokko isa bira jira ka miidhadduutiif ka mucaa kaanii isin erguu danda'a yoo fedhe birrii takka haa ta'u yoo fedhe birrii 100 haa ta'u kaan isin jechuun jiru warra gaafa waadaa seeneef keessa warri akka ergeef natti hime miidhaddu Abdurrashid Dama maqaan jala bade risiitii kana sadiin isinii fiduu danda'a ka kana raafen dolara waligala dolara meeqata dolara 450 dolara 450 birrii meeqata Abdurrashid dibba ergeefi miidhadduun 200 ergiteefi mucaan kun 150 ergeef walitti edaa haga firiyaa ta'u fedhu birrii kuna haa ta'u birrii 100 haa ta'u risiitii ijoollee kana sadiini isinii fiduu danda'a nama risiitii minni kaate kanaan qabu irra deebi'ee gaafadha isinii fiduu danda'a jechuudha ijoollee kanan barbaade kanu ka kanarraa hafe wanni dhagaya tokkofa wanni hubatamu qabu ramadaana waggaa darbeeti wanni kun haga har'aa hin duute ati keessa jirtu amma ajandaa barbaadattee dhufte eenyu kana sadiin isinii fidaa dhaggeeffadhu keessan siifan sitti argee jennaan maal keessan siifan sitti gaafadhe jennaan jette wanni isin beekuu qabdan hunda caalaa mucaa kana waadaa seenameef malee birriin walitti qaben jiru birriin irratti walitti qabamellee hin jiru kasaniin ala TikTokii kanarratti iyyitee gudduuf afaantu si bakka malee እናታ አፋርት ብላ afaan keeffannaa hattuun siifti taate maallaqa keessatti fuudhe hattuun abdi muti godi laacha dhageenya dhaggeeffadha dhaggeeffadha asli nama dhaggeeffadha yoo dhuguwaa dubbanne nama maalin irra wali qabame sanfidee asirratti itti muuda qaba jara keenya malee nama maalin irratti walitti qabame sanfidee waan kana aatiin gaafsan isaa seenne sun kana ati adda baasii jeenii muufi qaba labu amma maaleni dibba furi shantamami amma haraga baba dibba furi shantamna ko malake Ethiopia meka ta warri dolara nuda anu barbana nuda urbatu nurai urba furi shantamni meka ta opsi wati navya topsiati dursa badala ta dolara da nuda sabi urbatu hesa yalla nuda warri wae dolara baitan da wajata mata kuma jatama akka ammatti miti beeka ibsa akka ammatti ndoitu wanni kun waggaa tokko dura jechuu jirani sigalami okay waggaa tokko dura maal sigol dengadda yeenya hoy ati nafiyaad mallaqa nusi jala nyaate maal oltaati gurbaan maal ta'e kun abomcha waawutu qabadda nafiyaad barbaada jira obsa abada muti duwase isa kana buusa me awdi buusa no de mala wanoda abon nutti chafadilal ina rabina ko nabiya di biti kamat nutti chafada lagi fata ina rabsina ko kabaja jangan lihat ko video dolara ina rabsina lagi fata laki bar gurbaan ko naraba jira mane
akasa baafatu tinjiru kana akasa baafatu tinjiru dhugaatu ban arraba jira mana namu wajina ya ki waljala wajina dhaggeeffadha asli nuru dhaggeeffadha bo hay namarra dhaabatu asli nuru ko qaba siin jedha bo asli diribina maallaka nuru ko qaba ibsa dhaggeeffadha nama sodaatina abo asli diribina maallaka nuru daar siin jeba samal tatan dhaggeeffadha bo faarsee bula asliin ta'ina dhaggeeffadha dhugaa himna asliin maa deemi bicaas abdi fayyaa qabda maallaka nuu dhaasiin jechaa jira maal barbaadda abdi maallaka nuu dhaasiin jechaa mee turumbatu jarraa nagisa ke jare sausriyati asli mala asli ma abba khintane ati maltat yara turumbatu abo ibsa to ko fara ge fada jarana wala kaba jarana nulle nama asli len nama wanna biratin nun chalu ha sawaitu man numa dura iye femesta emale wanta kawan biratin nun chalu wallahi ka ko turi ke sa jarana nun chalu yajura asli dubbachuu jirraati asli fi gurbaa waliif finne gurbaan maa caffaraa malee waan biraati miti dhimma biraan qaba asli yoo taate waan dhufa haa baasu hime jiraami taan illee hin fida jedhe jira ni dhufa kutakka na turummatu dubbadhu yookiin ibsaan dubbadhu doolaara dhayaate galatoomi doolaara biroo kiyya doolaara meeqa maallayni kee naafeat maallayni kee muutirraa kaafadhu tas gabbaayase naarini ati nasiiba qabdaa nuti gaafii sin gaafannaa kottanne irraa dhabnee ati nasiiba qabdaa alhamdulillah jaalisi doolaara 450 dhooyte ibsa doolaara 450 meeqa akka ta'e nu dhooyte jaalib sanamni si gaafatin jiru jaalibsa ati usika jaalibsaan kun maali ati waa'ee ati usu cadhisi yaa akhi ima dubbatta gitee maraa nama jala ibsaa dubbadhu ibsaa abbaa jalala biroo kiyya doolaara meeqa naafiyaat naarini obsaakiyya ilaal ani abbaan leenga buu haadha leenga buu na gargaara jedhee yennaan na gargaaranii ka'anii doolaara 1,400 haadha xiyyatti rabbiin gargar naa baasu kan ammanni doolaara 450 jedhe kana doolaara 1,400 wallahi summa wallahi ana garuu wallahi haga rabbiin dubbatu anaaf hin kennamuutu hin taane wallahi warra kennanii ka'anii warra kennanii maallaqni jaraan kana biran geenyeef qalbiin na gubate garuu sii galee wallahi doolaara 450 manni jedhe meerregaa doolaarumti 450 sun naan galle ibsaa kiyya birri 45 Itoophiyaa qofannaa galee kuno darreessanii illee ol baase kan inni na arrabse hudduu harreeseen haadha keessaa laminaa jedhes ol baase warra naa kennes okay doolaara 450 amma laala jara keenya fayyaana gawarraa sirra teessan soolin ni jina walii galteen dura amma wanni isaan irra wal dhabani doolaara 450 kana isaaba dhaa miti wanni isaan irra wal dhaban inni kuma jaa asliin 450 qofaa seenee kagasa qofaa kagargaaramee jaa kana irratti wal dhaban doolaarri yeroo sanitti fi sharafni tokko ta'a 450 akkasuma dhufa kuma 45 dhufa karaa hawaalaa karaa kaanitiin baankiidhaan argeeftaa waa hedduu jira wanti san hin beeku qabaa jiranii maallaynni kiyya kuma doolaara kuma jaa kun immoo asliin 450 jiru jira ati nasiiba qabdaa hoogganni dhufusani sana siraata ammaa hojii naaseen doolaara 1,400 nama afur kan arginu beeka garii immoo maqaan jara warra Ameerikaa jiraatu maqaan jara adda waan addaa wayiiti beeytee ibsa warra Ameerikaa jiraatu ita Afrikaa minaaminii waan akkanaa takka waa jiranii ka doolaara 200 naa kenna nama sadi faan beeka maal garaa gurraacha faa ka jedhamu doolaara 200 naa kenne oromtitti intalli miidhagduun 200 naa kennite doolaara 400 tokko 150 naa kenne doolaara 450 dhageeffadha mucaan ita Afrikaa ka jedhamus doolaara 150 naa kenne Abdul Jabbar kan jedhamus Abdul Jabbar maal kan jedhamus doolaara 50 naa kenne naafayaadiyye galatoo maqaa kana galmeessi ummata kana galmeessi yoo keessan ka hariiroo waliin qabdu taate hin qabdu kana ummata akka hariiroo keessa waliin hin qabne nan beeka lammaffaa immoo namni kun lameen kunis dhaggeeffadha wanni kun amata tokko arra eessaa fiddeen gaafin asli gaafi sirriiti gaafin inni gaafatee dhabamu immoo inni naafiyaat maal akka deebisu walumaan dhaggeeffan affanamuu danda'a namni yoo ati feemasan ta'in feemasoon sira guutaa kun namni qajalaan callisan waar namarraa fuudhatii miti garuu haaja isaaniitiif dhufanii nama gargaaruu miti jeeti malee mee maa callifte himadhee barosaa himadhee jennaani ijoollee keenyatti himadhee kunoo kiingii oroofaa jira laa kunoo maammee pirezidaantii illee jira kunoo sheeritti godhaa gaafadha himadhee maammeettis himadhee asliir kanaafuudha maallaqa kiyyaa jedhee jiru gaafa mubaarakitti duulamu san asliir kanaafuudha maallaqa kiyyaa jedhee jennaan kaalidiin kan nama wararabsu yeroo hunda tokko wayii jira isa mana isaatti waamneeti inni isaa walii galtee qaba inni si waama isa torkaa sii fuudha naan jedhanii jennaan ishi jedhee dhiise
Khalid infidi jennaan Khalidis sheeritti gochuu didee waamuu didanii dhiisee Maammeetti simadhee furmaata dhabeetiin callisee keessaan naqee siifanitti himadhe. Siifani Kamaalitti himadhe jennaan siifan Kamaalitti na gaafatte jennaan hudduu harree seenii haadha kee saliinaan jedhee siifan Kamaalitti na deebisee dhiimoodhaa waliin haasofna siifan Kamaal hin jechuun achi annatti deebite. Hudduu haadha keetti seenii innis takattai qaba dhaqee waan barbaadeen akka hojjetu TikTok nama innis akka nama hordofu qaba famousidha waan barbaadeen akka hojjetu jedhe kun dhageeffadha kana malee himachuu dhiiseen beeku takka anneen gadda ajandaa kana argadhe naafiyaat muutii godhe ibsa dhuguma yoo dubbii akka ammaa siliin hogga haasawee himee tortorfee haasa'ee deemu kanatti dhugaan namaan jiru mucaa kana hogga dur ol seene maal jenneen ni beektaa ibsa yoo maallaqni waadaa si seenamee ka jiraatu taate waan kijibaa sirraa taati yoo keessatti argamne taate innee qorannee waa hunda waan asiliin silaalisi amma ol seenu juudii mutanallee asiliin dhufe haa ta'u immoo garuu namni isaan kan adda baasu silaa gartee asilii yoo dhuguma maallaqni isaa irratti galuu baate wanni isaan kan adda baasu namni maallaqni irratti walitti qabame sun dhufe amma naa fidaa jeeroo kan dawwalee nama saayiba qiyyaachuu danda'ame maqaa isaa qulqulleessuudhaaf asirra dhufu asirra fidee amma deeqa takkatti gaafachuu qaba TikTok kana namni kun sheer walitti godhe namni wayyantaanii firaanii dhufa waan ta'eef garuu immoo ifuma waan himee akka namaa galutti hime boodanii hudduu harree seen jedhanii gabbuun dhugaa namaa awwaaluu taate dhugaa dubbachuu yoo taate namni tokko gurbaa kana hogga turamaa jennaan ni beektaa fuulan gad deebisa jennaan fuula gad hin deebisini kabajaan gaafadhu ganneen hayindaa kanatti fayyadamuudhaaf booda hayyanda barbaadaa sin jennaan okay jee asiillee rabbi fide wanti kuni dhugaa yoo dubbanne kuni mootummaa abbaa irree namarra barbaadudha malee yaada namaa arrabsanii as gubbaa gabbuun dhugaa miti garuu immoo kanaatu dalagaa fi haadha qabaannis maxxan seenaa dalagaa fi dhagee rakkoon qabu sun hin arrabsinaa jarrabsuun qabdu jara keenya waa isin gaafadha naafiyaad waan si gaafadhu mallaqa kee jechiin mallaqa amma naa kenname jettu kana nama irratti guurame beektaa akkaawuntii nama sanii qabda amma doolaara 450 yoo ati jettee himattu qarshima 45 san ta'a jechuun waggaa tokko har'aa jechuun doolaarri 450 birrii Itoophiyaa 45 ta'a. Garuu ammoo dhageeffadhu ibsaa biliis